أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسي كينيا درسي حروفا كتابة قاعدة النورانية جدمو. درسي قد أنا فرقينيا جرة فضلي ربي تيني ربي إنما طمرونها قدو. درسي درب كيست معلومة مديدة akkamitti qubee tokko sukuunaan dhaabuu, yoo dhaabne hukmiin isaa maali, yoo dabarsine hukmiin isaa maali barannee qubeelee huruufa shadiidaatillee qubee meeqa akka ta'an huruufa beeniyyaa huruufni rikwaan maal akka ta'anillee darsii saglaffaa keessatti barannee jirra. Darsii 10ffaa kana keessatti abbaan kitaabichaa maal nuuf kaa'uuf deema rabbiin irraa jaalatu. Addarsul aashir jedha. Addarsul aashir barnoonni 10ffaan jechuun as-sukuun jedha. Sukuunaa jedha. Sukuuna jechuun maal jechuudha? Waan haala tokko qabatee deemu, waan haala tokko qabu jechuudha. Faallaa harakaati jechuudha. Akka fathaadhaa afaan hin bannu, akka kasraa ama gadi hin qabnu, akka dammaa hidhii oli fuunu jechuudha. Faallaa isaaniiti jechuudha. Kuni faallaa sukuuna jechuun faallaa harakaati jettanii. Addarsul aashir. Addarsul aashir barnoonni 10ffaan as-sukuun sukuunaa jechuudha. Sukuuna jechuun waan haala tokko qabatee deemu. Faallaa harakaati jechuudha. Harakaan amma fathaa hojjenne afaan bannaa, kasraa hojjennee ama gadi qabne, dammaa hojjenne hidhii keenya ol fuuna jenne kun immoo akka sanii miti jechuudha. Faallaa saniiti. Meetti isheenne alaalluuti jecha isaa keessatti hanga tokko nuu ifa. Hamzaa fathaa baa sukuun abe. Hamzaa fathaa baa sukuun abe. Hamzaa kasraa baa sukuun ibe. Abe ibe. Abe ibe. Hamzaa dammaa baa sukuun ube. Abe ibe ube. Abe ibe ube jennee jechuudha. Baay'een hukmiin ishii qalqalaadha jechuudha. Baay'een gaafa sukuuna taate qalqalaa taati jechuudha. Sifa ishiidha makaarija keessatti barannee jirra. Gaafa sukuuna taate qalqalaa taati jechuudha. Hamzaa fathaa taa sukuun at. Hamzaa kasraa taa sukuun it. At it. Hamzaa dammaa taa sukuun ut. At it ut. Kun immoo shiddaadhaan eegallaa hamsiidhaan keessaa baana jechuudha. Sifa shiddaa fi hamsii qabaa jenna. Hukmiin taadha. At oo jennu hin qabama shiddaan kan sagalee hin qabu waan ta'eef at. Hamsiin immoo kan hafuura qabu kanaa jechuudha. Hamzaa fathaa saa sukuun as. As. Hamzaa kasraa saa sukuun is. As is. Hamzaa dammaa saa sukuun us. As is us. As is us. Kun immoo rikaawa jechuudha. Sagalee isaa guutummaa guututti rikaawa. As oo jenne guutummaatti yaa. Is oo jennelleen akkasuma. Us kunilleen akkuma isaanii jechuudha. Hukmiin saada rikaawaadha jettanii. Hamzaa fathaa jiim sukuun aje. Hamzaa kasraa jiim sukuun ije. Aje ije. Hamzaa dammaa jiim sukuun uje. Aje ije uje. Kun immoo qalqalaadha jennaan. Akkuma kanaatu abbaan kitaabichaatu qalamii wal fakkaatu warra wal fakkaatu akka tokkotti kaa'e waan ta'eef kuni qalqalaadha jennaan jiimiin. Hamzaa fathaa haa sukuun ah. Hamzaa kasraa haa sukuun ih. Ah ih. Hamzaa dammaa haa sukuun uh. Ah ih uh. Kun immoo rikaawaadha jennaan. Haayin ah ih uh guutummatti yaa jechuudha. Rikaawa. Hamzaa fathaa khaa sukuun akh. Hamzaa fathaa khaa sukuun akh. Hamzaa kasraa khaa sukuun ikh. Akh ikh. Hamzaa dammaa khaa sukuun ukh. Akh ikh ukh. Kunilleeni
rikaawaa jennaan. Ikh, ukh yoo jenne rikaawaa isaati jechuu kan guutummaa guututti yaa'aa jiru. Sifa rikaawaa qabaa jechuu. Hamzaa fathaa daal sukuun ade. Hamzaa kasraa daal sukuun ide. Ide. Hamzaa dhammaa daal sukuun ude. Ide. Ude. Daaliin hukmiin isaa qalqalaadha jennaan. Kunilleeni daaliin sifa qalqalaa qabaa jechuu. Ide. Ude. Adenin hoo jenne fakkeenyaaf jecha keessatti ganaatti dhufna. Adenin hoo jenne hin qalqalama jechuu. Hamzaa fathaa daal sukuun adh. Hamzaa kasraa daal sukuun idh. Idh. Hamzaa dhammaa daal sukuun udh. Udh. Kunilleeni sifa rikaawaa qabaa jennaan jechuu. Warra qalamii wal fakkaatu kana asirratti hundoon. Taa'in asitti amma shiddaa qabdii. Shiddaa fi hamsii jenne baay'een qalqalaa. Jiimiin illeen akkasuma daaliin akkasuma. Warri kaan immoo rikaawaadha jenne. Asumarraa ilaallanna jechuu akka nuu galuuf. Bal'inna isaadha immoo darsii 11 keessatti jecha waliin akkamitti akka tadriibaata goonu hin baranna. Har'aaf mee asitti nu ga'a jechaan walitti waamna inshaallah. Abe, ibe, ube. Abe, ibe, ube. بانطباق الشفتين على بادما جني هدي لما ولد أبي إبي أوبي حروف الشفوية جنينغا ورهيد الرابان يجوبين أت إت أت كوني ماهي إنكبم أت أو جن إنكبم إت أت شدان إيقل حامسين كيسابانا يجو ور لسان الرابهان يجو أف إث أث kun immoo rikaawaa jechuudha. Guutummaatti kan yaa'u jechuudha rikaawaa jechuun sagaleen isaa. Ade, ije, uje. Jiimiin illee qalqala. Ade, ije, uje. Ih, kunillee rikaawaa jechuudha. Ih, guututti yaa'a jechuudha. Ih, kunillee ni rikaawaa. Guututti yaa'a jechuudha. Ade, ide, ude. Ade, ide, ude. Kunillee sifa qalqalaa qabaa jennaan daaliin. Adh, idh, udh. Adh, idh, udh. Kunilleen sifa rikaawaa qabaa jennaan. Akkasanii darsiin 10ffaan kana fakkaataa hanga isa gadi hafee walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuu jiraadhaa. Adaba billahi tawfiiq wallaahu a'lam bisawaab. Nagaa rabbii keessa nuu jiraadhaa isiniin jennaa sirriitti itti xiyyeeffadhaa. Darsiin kun si fayyada jechuudha. Keessatti qubeen gaafa sukuunaa maal taate akkamitti jedhamti akkasanii jechuudha. Qubeen arabaa immoo gaafa sukuuna taate sirriitti mul'atti. Arabni immoo qubee guutuu sukuunaan dhaabdi waan ta'eef sirriitti itti fayyadamaadha. Qubeen sukuuna gaafa taate daaliin gaafa sukuuna taate asirraa muraasa isaadhaan barattanii baay'inaan immoo darsii 11ffaa keessatti jecha waliin warra as keessa hin jirre achitti hin baranna waan ta'eef akkasanii nagaa rabbii keessa nuu jiraadhaa. Darsiin har'aaf kana fakkaata. Jazaakumullahu khairan isiniin jenna.